wallahi billahi maalifi namoonni taazabdanii tubiti indubbatina maqaa nama garuu namoota gurguddaa jettanii eeddan miira jibbiinsaa dabsoo micciiruuf dubbi namoota gurguddaa jettan hedduu bakka dhabdan mondam taazabaa sammuu keessan keessatti maqaa namaandhaan garuu sammuu keessan keessatti taazabaa gam tokko dhaabataan jiruu naan jedhan gareeleen ta'e way Facebook irratti ilaala gam tokko dhaabataan jiranu tokko orma goote tokko fira goote hattuu salaattu ati mataa keetti yetaabba tokkummaane na jalaan baatu gaafan si kadhadhu keessaan na didde jechuudha. Kaameraan koo sirra buunaan misaa'ila Iraan oomishaa jirtu oli. Kaameraan koo sirra buunaan abbaa fedhe harkan kennu dhugaadha ka. Kaameraa koo amma sirra buufadhutti gaafa turaa mucaan sagaagaltuudha jettee biraa galte dhugaa argatte jechuudha. Kaameraa sirra buufachuuf anin ture sooma soomuu jedhee jechuudha. Sii galee gaafati mucaan sagaagaltuudha jettee gayyaatee irraa wacitu sooman sooma hidheen dhiise kaameraa sirra buufadhee kee jechuudha. Eenu boollaan si baasaan. Dhugaa atawwaalteen baasaan tokkummaan wallahi billahi dhugaa ati loogummaan awwaalteen baasaan loogummaan beekumsaan dhugaa atawwaalteen ol gaafati gadi fiddee hundi keessa gaagaltu mucaan qaama qullaa bilbila ishee keessaa qaama siisitti ergi ture bilbila keessatti abaadhattu minaa gabba gaafati dhugaa awwaaltuun kaameraa koo sirra buufadheen hin baatu na jalaa mucaa sin dhugaa dhabsiiftaniin akkati irriba dhabdee dhugaa fiddu si godhe hunda keeju. Eenyuun keeyyuu na jalaan baatu dhugaa cubbuu dubbattee an beekaa keetii wallaalaa keetii sheeka keetii na alaaqe hin beekwan warri immoo hin jaallanna jettu maayee haqa mucaan galchi ture amma fakkeenyaaf hin jaallannaa hin warri jettu sun maaliif haqa mucaa innaa namni 15,000 taa'etti murteessu ajjirtii kaffalaa gaafa jedhamu maa boolla maa Maalifan tuuta boolla lixe taatan shir jedheeraan borittan deebi'aan warri nu wajjin deemte hundi kee hattuun hattu jedhi itti mammalle jalaa namu wallaahi waa'ee amantaa wanti isin karakkartu hin jirtu maallaqa namaa nyaate jala dhaabbanna abbaa fenen birri namaa deebisi waa'ee amantaa karakkari habiibti deebisi birri namaa jalqabaa haqa namaa deebisi waa'ee amantaa karakkari hidhannoodha kayi nu waliin jalqabaa haqa namaa deebisi wanta nu barsiiftu hin jiru hattuun salaattu wanti isin nu barsiiftu wanti nuti irraa barannu hin jiru uummanni isin irraa bareera nama isin jala deemu miti uummanni ka shira xaxaa jirtan ka dhugaa galchuufi jettan isinii galee namni waan isin jala deemu qabu nama 15,000 dhiiftee milixe maallaqa kaffali jennaan achi buutee miila bakka baaree hattuu salaattu kaameraa koo sirra bu'in sirra bu'umnaan si darara kunoo si darara jechuudha uummatatti gassi baasa hojii kee sii galee kaameraan koo ija sirra buufatin amaan thank you isinii galee nan danfi amaan bar haqa awwaaltee jennaan bar itti cichoomee citee nafee bar karaa keessaan na kadhatamee dadhabee bar dhiisi dubbii kana intala kana gorsi nurraa jedhame wallaahi billahi karaa keessaan namni nan kadhatin hin jirtu maqaan dhawu na kadhattee abadan hin jedheen du'een sagal gubadha wallaahi dhugaan sharafu hin jedheen na kadhattee karaa keessaa dubbeena jechuudha isinii galee abbaan feete natti dhuftee mucaa kanaan ji'a 2-3 hojjetattee argatta maallaqa kana dhiisi jedhan jechuudha dhugaa awwaaluuf gaafa sana garuu mucaan sagaagaltuudha gaafa gadi ba'anii jedhan jarri nama dhugaa dubbatu jechuudha. Jarri gaafa mucaadhaan gadi ba'anii sagaagaltuudha mucaan viidiyoo qullaa qaama keessaa qabdu mucaan duuriyyeedha baalageedha gaafa jedhan jarri dhugaa qaban jechuudha ilaal shuuf haasaa nuti maqaa namaadhaan jiru ORL nama narrabsinu abshiraa hordoftoota tokko isin hiyyeellaasisu himanu anaa manaa isin hiyyeellaasisu wallaahi billahi inaa manaa amma maqaa nam tokko maal jedhama ingiliffaan hin kaasu naamanaa isin itti himna nuti abbaan obbeetti hattuu salaattu mataa keetti kan suma yaa waliin dhaabbatte imanu ana tokkummaa siin jedhe haqa asitti garaagarummaa labsita haqaan ana jallachuu obboleettii mibbaan lagara faaqiyyuu ana lachuu obboleettiidha itti gar tokko dhaabbata sheem har'an isinitti yeelleen namna amantaa biraa hordofu maal isinirraa barata dhugaa akkanatti awwaala maa nama nutti kolfisiiftu garuu rabbi dhugaa afaan baasisiise dhugaan utuun dubbatin jedhame dubbate tokkummaan inni kaameraa koo jalaa hin baatu adabamee dhufe galchinaa gurbaan kun adabamee dhufe maraataan adabamee dhufe akka galchine uuyi adabamee dhufe naamanaa na adabsiisa mana isaa deemu akka galchine maraaticha adabamee dhufe galchinaa adabamee dhufe wallaahi adabamee dhufe akka galchine maraaticha hundi keessan
kiristaanonnis musliimonnis haqa bakkee ba'ee kan akka nu waliin falmitan. Sini galee warri gandummaa nuun jettu intalli warra tuulamaati warra maccaati. Haasaa gabaabaa wanti gandummaa hin jiru dhugaa malee. Dhugaa malee isii warra sikkoon mandooti wanti gandummaa jedhamu keessa hin jiru kunoo ilmi sikkoon mandoo u'uun ilma sikkoon mandooti u'uun jechuudha gootichi. Gandummaan as keessa hin jirtu hattuu amantaa jala da'oo godhachuu nu dadhabdee. Ana maanoo na cusisuu edhanii bar waa'ee amantaa na dubbisuu edhaa magganamaa galgala na waraabeem nan dide malee akka dubbiin baduu jedhee Ahmad ganamaa galgala waa'ee amantaa na dubbachiisuu na jala deemee dadhabe. Inni yetamaaree sa'uun nama siyaasa amma funyaanitti beeku nama namni dogoggorsiisu miti na dogoggorsiisuu jedhee na jala deemee dadhabe Ahmadii Usee. Sini galee na jala deemee dadhabe inni dadhabe ka inni yetamaaree sa'uun nama dogogguru miti nama arrabsu miti nama haadha kee abbaa kee jedhu miti garuu wallaahi namni har'a sin ilaale namoonni gurguddaa jedhee gasii qalbii keessaa sin qabu darajaan keessan naamanaa gadi bu'eera fayyaan namaa isinitti dubbachuu dhiisuu danda'a wallaahi wabillaahi darajaan keessan nama keessatti galalgal jedhe hin fokkiftan warri Hamzaa Sheikh Jaabir gaafa argamu akka nama maleekaatti fayyaan namaa cicci jedhe jechuudha bro nuurillinyi Hamzaa Sheikh Jaabir wallaahi billaahi nuurilli si sodaatti namni baay'ee atoof hin beekitu garuu namoonni gaafa si argan cicci jedhan si sodaatti baay'ee dhugaa rabbii Hamzaa Sheikh Jaabir ummanni si sodaatti atoof irraa hin beektu baay'ee rifatani gaafa digastii keessa seentu si baasuuf yaalii godhaniiruutuu danda'ame hin milkoofni garuu nuti ilaa kiristaanonis wanni nu hubachuu qabdan waaqeffataanis amantaan feetan dhugaa malee fedhii biraan qabu hattuu kana maallaqa kana deebisiisuu danda'uudhaa qabna jalaa namnu jechuudha hattuun hattu jedhiitti. Nuti hattuun gandan qabdu hattuun amantaa jala da'oo godhattu hin jiru. Amantaan kana dhossu yoo jiraate cubbamaadha mataa isaatti. Amantaan hattuu dhoffatee of jalaan deemu yoo jiraate mataa isaatti cubbamaadha jenna nuti. Amantaan dhoffatu hin jiru hattuu. Hattuun hattuu jedhi kenni irraa kaffali. Abbaan fedhe garuu har'a nama 2,000 irratti taazabamuu keessantuu namoonni gurguddaan garaana nyaate. Maannu nama 15,000 irratti. Namoonni 15,000 irratti taazabamuu namoota gurguddaatu garaana nyaate baay'een gaddi. Namoonni amantaa biraa akkanatti nu hubatan kana booddee dhugaan dubbatan nuun jedhu yeroo kamuu baay'een gadde namoonni gurguddaan har'a baay'ee na gaddisiisan namoota nuti qabna jennee abdannu hedduun wantoota sirriin taanee fi miira gamtukkee qabatanii deemaa turan baay'een gaddaa akka namoonni nu mazzanu gootan dhugaa rabbii asiliin sun yeroo beektu asilii kana karuma itti jibbuun qabu itti mee bara nyaatte birri jedhe waraabbadde kun asilichi sun jalqaban baree jedhee bara asilichi bro nuurillee atillee baga dhugaa dubbatte sirii galee wallaahi billaahi naa waliin deemtanii dhugaa cichoomii naa waliin qabe gaafan qaban an fiixaanan baasaan imanu tokkummaani intala jarri isa gaagaltuudha duuriyyee ittiin haasa'uun hin ta'u jedhan akka jarri barbaadde ittiin haasoftu godheen dhiifamni hin jiru kanarratti baay'een gadde intalli kun sagaagaltuudha suuraa qullaa bilbila si keessaa qabdi siif ergitiire bilbila si keessatti baadhattu siif ergituure suuraa qullaa bilbila ishee keessaa qabdi kan isheeti mitiire si erginaan ilaaluu barbaaddeere bilbila ishee keessaa suuraa qullaa qabdi siif ergituure wama gudiitu jira baga yeellaatan kan warri cubbuu murte garuu namoonni gurguddaan of taasabsiiftan baay'een gaddeenu wallaahi asilii sana wayyeechu asiliin kashiimaa irraa bara nyaattee kaffaleedhaa irraa bara nyaattee kaffalii dubbittiin si laallattii jedhaa ture sirii galee baga dhugaa kee bahee jedhaa ture jalqaba namoonni walaati gaddeen amma kana wallaalaa taatu deeggarraan uummanni isin hirkaan fudhatu imanu abbaa fedhe amansiisuu hin dandeessan dhugaa irratti namni isin jala yaa'u hin jiru wallaahi dhugaa dabsitee namni si jala yaa'u hin jiru eenyuyyuu ta'e nama guddaa akkamii ta'e wallaahi wabillaahi isiliin sun bakkee isaa gurraacha malee keessi isaa adii abbaa fedhe caala nama dantaa qaba isinitti maayilaa isinii galuu dide malee asiliin sun keessa isaa gurraacha malee keessi maannu bakkee isaa gurraacha malee keessi isaa adii aannan asiliin keessi isaa adii nama irran ka'anne jechuudha murteessuu irratti ajjirti jedhetti murteessa Hamzaa Sheikh Jaabir tilaa dantaan qabu Hamzaa Sheikh Jaabir namni Hamzaa Sheikh Jaabir namoota dhugaa Aleksii Taayyee lafa jirtanitti yeroo kamunaa jabeessaa hin dagadhu seenaa keessatti kutattuu dhiiraa wallaahi Aleksii dhiiraa naataate bara wallaahi nu jalaan baatu borsiriitti deebina jechuudha
namoonni deeggartu fayyaan akka hattuu taate amana ila wanna tokko ittiin isinitti maan dhugaa argitaniitu isa tokkummaan jedhu miti dhugaa hundi keessan argitaniitu akka namni isin shawwadu of jala isin yaamne itti abbaa feetaniitti likkaas gabbaallo abbaa feetetti minsiin jedhe bar dhugaan ana tokkummaa jedhe osoo hin taane dhugaan nama 15,000 irratti suma yaa tasfaa'ee hattuu salaatu ta'uun ragaa guutuu lafa kaa'amee jechuudha. Sinii galee ragaa guutuu hattuu salaatu. Sinii galee fidi amzaashee jaabir irkaa bahuu dadhabde iskiriinshatii shooppii gurrattee dhufte amzaashee jaabir irkaa buute sayyuu. Amzaashee jaabir irkaa buute salphatte saree gabaalitti taate. Amzaa kutti feesbuukii yaadno bilbila kanan beeka beekitu. Iskiriinshatii shooppii gurgurattee dhufnaan qabate amzaashee jaabir garritti hin ba'an jiraare amallatu malee. Wallahi billahi. Wannati amantaanatti nu barsiiftu hin jiru obboleetti birrii namaa mormaan gaattee nyaatti birrii namaan qoba baafte. Hin jiru dura haqa namaa kaffale leebaa. Hattuu salaatu. Namni fedhe nutti qofa hin danda'u. Maqaa namaan dhaanu garuu of taazzabsiiftee itti fayyaan kee. Ansi taazzabe mataa kiyya. Si tuffadhe namoota hedduu. Abaluu siin jechuu baadullee. Baay'een si tuffadhe. Haqa akkanatti dabsuu rakkatta. Haqa bakkee bayaan. An haqa jedhee dubbatu haqa dabsuu rakkatta. Irraan kaffaltu waan jaallatta ta'e. Turumbaddu qoy turumbaddu. Sorry qoy. Miira keessa hin jira bannaati dhiise. Ati illee ol galtee miira keessa jirta nan beeka balaatu bu'a. Maqaa namaa waamnu nuti ati maqaa ati dantaan qabdu nan beeka. Ati kutataa turumbaddu wallatti galchina. Inni dantaan qabu maqaa namaa waamay. Turumbaddu argitee dubbiin gadoo liga doofamaa ture. Argitee turumbaddu. Ati maqaa namaa waamta rakkoon kee. Maqaa namaa waame likkii namatti ma'aan akka kee miti. An nama dogoggora sobde qofa. Abu Amadi mala waama amajaalallee suma yaa waamamu Amadi sa Dubai isa rabiti dhiisisa. Inni nu barmaanuu na tusiisu waa'ee amantaatti geessuudha rakkate kiyyaan sun jechuudha. Dhiisisan. Argitee kan itti waa olii gallaaqaa ture. Garuu har'a namni sammuu qabu namoota gurguddaa hedduu taazzabeera nana mana. An jaarsummicha keessan galu jedhanii kan galanus argitaniittu. Sinii galee sheem. Kan YouTube irratti feetanis walitti deemna jechuudha. Intalli sagaagaltuudha duuriyyee dhatti naasa'uun didee sinii galee intalli duuriyyee taatu haqa dhabdire ana tokkummaatu jira kaati duuriyyee abbaan feete yoo jette funyaan kee quba keenya dhugaa si himsiifne jechuudha. Abbaa feete hin foggorra. Funyaan kee quba keenya akkati dhugaa fataffattu si godha jechuudha. Mucaan duuriyyee taasus haqa dhabuu hin qabdu. Sinii galee YouTubicha share naa godhaa YouTube irra gallakkise sana argitanii deebi addeesii hundi mucaa siin kun irratti waraabdeef YouTube irratti fe'inni feete abbaa ta'e hin beekan. Isinii galee anustaata jinni miti namni suma yaa kana deeggaru hundi loogummaan guutamaadha. Amantaan sarratti naa ajajata naan wajjin hin deemnu kanatti. Sheekni utuu dhugaa argitu jallisi jira jedhe isaanaa wajjin hin deema. Wallahi wajjin hin deemu. Wallahi utuu sheekni utuu dhugaa argu lakki kana deemin ammoo lakki wallahi hin deemu. Wallahi qiyaamaa tarra bu'a malee hin deemu. Tokkummaadha kaan. Abdii Geetaachoo dhiisitti himteetti abdii Geetaachoo naa qabdeetti bar abdii Geetaachoo ittiin bu'in. Eddee jirre irra dibu'etti abdiin Geetaachoo qabee bar fidaa risiitii jedhee bar ittiin bu'in abdii Geetaachootti. Fidaa jedhee bar Amzaashee Jaabir gaafa argamu garuu rifaatoo isaa natti tole. Naa waliin deemteen saalfattu dhugaa naa waliin ciniin nadhu qabi. In saalfattu. Fidi maallaqa jennaan lahi jettee badde hattuu salaatu. Wallahi. Fidi maallaqa fidi Amzaashee Jaabir kaffalee asiliin nyaattee kaffalee jedhe namni gastii keessaa nyaattee kaffalee jedhe achi buute illim miila bakka waare. Obboleetti koo dhugaa sin awwaaltan nuti ifa baasuudha oo kaffaluu dhiiftellee. Oo kaffaluu dhiiftellee dhugaa ati isaa gisee du'e dhugaa ati awwaaltee ifa baasuudha nuti. Wallahi akkasi dhugaa gareen awwaaltan guruuppiidhaan jechuudha. Guruuppii dhattanii namni dhugaa awwaale jira waan ta'eef. Dhugaa sana uummatatti agarsiifnee nama fokkisiisuudha nama dhugaa awwaalu. Eenyuun haa ta'u seexana maan ta'an. Akka nuti onnee guutuun dubbannu kan nu godhe dhugaa keenya. Dhugaa nuti qabannee deemne san. Daffinee akka nuti dubbannu ija jabaannee akkasitti akkasinitti himnu kan nu godhe dhugaa nuti qabannee deemne san. Dhugaa warningi natti kennaafane suuraan gaayis. Suuraan gaayis warningi suuraa siin dide tiktookiin koo. Hattuu hin jaallatu hattuu tiktookiin koo. Wallahi billahi. Tiktokii hin jaallatu hattuu suuraa wallahi tiktookiin koo hattuu hin jaallatu. Hattuu dheennaan naachuma warningi kenna. Wallahi jaallatu. Warra irraa kaffalla jettan isin eegaa jirra kakkaawwantii isinitti ergannamu. Naa ilaal wanta kana qoma dhaadhee abbaa fedhetti jaba baasee dubbadhu dhugaadha ka.
ilal qaama miti dubbiin qaama miti dubbiin yookaan sheekummaa yookaan qeesummaa miti bar dhugaadha bar rabbiin biratti illee dhugaadha jaallatamtu itti himne dhugaa hattuudhaati jenne suuraa siin jaallatu tiiktookiin koo kana booda amantaa natti barsiiftu wanti nuti sirraa barannu hin jiru hattuu salaatu hin jiru mataan na dhukkube hin dhahare bayani itti deebi'e malee wal jalaan teenyu warabbal kaabaa wallaahi wal jalaan teenyu hattuu salaatu ilaal tokkummaa waliin deemtee hin saalfattu sidii galee tokkummaa waliin deemtee dhugaa falmitee hin saalfattu nama guddaa akkamiyyee siifti dhugaadhaan qabatte sidii galee tokkummaa waliin deemtee dhugaadha laa tokkummaa waliin deemuun dhugaa waliin deemtee abbaa fedhe harka kennachiiftan aaman nama 15,000 irratti irra dhugaa dubbataa ture argachuu caala maaltu sin ajaa'iba abbaan fedhe nu mormuu danda'a ammayyuun kaaduu bara guruupiin cubbuu faraduu deemu yoo jiraate ammayyuun kaada isa ta'an diidha kunoo kunaanan yettee aannan itti agarsiifte si kaaduu danda'a. Kana dubbataa jiru dhugee osoo hin taane kana dubbataa jiru dhugee osoo hin taane dhaggeeffadhaa kennaan galteetti kana dubbataa jiru dhugee osoo hin taane abbootii tiktookiin koo namatti mul'isaan jiru dhugee osoo hin taane dhugaadha jechuudha. Siigalee kennaa galcheera absekti godhee isa goote hattuu salaatu bayyinarraa hojii dhagaadhaatti kennoo dhagaadhaatti bayyinarraa hattuu salaatu. Kanatti ija jabaadhee akkan dubbadhu na godhe dhugaadhaa bar. Dhugaadha bar kan harkatti danfee akkan dubbadhu isin irratti dhaadadhu kan na godhe dhugaadha bar. Miseensa keenyatti dabalamaa TMN itti dabalaa ijoollee gaayis dhuma irratti TMN dabalaa hundi keessanuu. Miseensi TMN baga injifattan. Miseensi TMN warri dhugaa waliin deemtan kiristaanii musliimni hundi keessan baga injifattan baga dhugaa argitan TMN dhuma irratti dabalaa leessigo. Wallahi billahi miidiyaa mataa olii isin qabee bar miidiyaa haqa miskiinaa awwaalame mucaan sagaagaltuudha durii jedharraan dubbannu jennaan jaallattee dubbattaa nama dubbachiise bar. Wallahi TMN dharkaa lafa qabee boo mataan bijjillahi wallahi billahi miidiyaa qoosaan beenni kaffalchiisu qabannaan qabaanaacha takka takkaan kee hattuu ganaan saaxilaa. Harkaan lafa qabee mataan bijjillahi TMN miidiyaa uummataa. Siigalee mucaatti sagaleen qabdu jettee awwaalte fayyaan boollaa sii baas. Giftii kennaa malee akkasii warri gammaddan. Min aynatti leenca faat darbaa dungooruu maahi. Abaab an takkaa geemiidha kana dheen beeku. Hojjedheen dalagaa ashuuriin waan dubbatamu nan dhagaa. Anaa takkaa dhimma namaa malee dhimma geemii irratti haajamu argisa jechuudha takka. An takkaa jechuun. Wallahi ashmurii namni geemii naan jechuu dandeessi. Tokkummaa isin qubatti qabdanii hashtag moo maal jettan maqaa kaaftan sanatti injifannoon galtee jechuudha. Likki isin itti himtee dhugaa ifa baafte. Tun laphee rukutu Yurooppee dhukkubsee jechuudha dhugaadhaa jechuudha. Wallahi billahi hattuun itti himna jechuudha. Sii galee wallahi booni namni miidiyaa kan hordoftu guddikee booni. Mucaa jirri miskiina sagaagaltuudha. Duuriyyeedha. Ani hin jaalladhu an akkasii jedha ijaarsummaa dubbachuu irratti arrabsanii galchan lakkii wallahi hin galtan wedheen gurra qabee fide. Rarraaseen fide akkatti gurra qabee akka nama aturree morma qabee fudhatee galuutti. Kottu fayyaan kennuuf ta'an jireen. Kottu hin argitaa dhugaa wallahi kottu ijji si yaabadu. Wallahi kottu ijji kee yaabadu jedhe isinitti deebi'a booddee isinitti deebi'a sirriitti galatoomaa wallahi inni dubbii kan walitti deebi'a. Garuu hattuu sanatti mudduun kiristaana musliima osoo hin jenne